Hayyee daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa har'as keessummaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Keessummaan kiyya dargaggeessa qaxalee Jaal Ahmad Umar jedhama. Jaal Ahmad anaa dhufuu baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdanii isinilleen yoo yaa jenne bagaa waamicha illee nu gootanii iddoo kanatti nu waamtanii galatooma. Hayyee ulfaadhu Jaal Ahmad, egaa dhimmoonni har'a miidiyaa kanarratti akka mariitti nuti geggeeffannu dhimma buqqa'insa Oromoo akkasumas iraarsaa fi shira waraanaa Oromiyaa keessatti deemuu irratti xiyyeeffanna. Akkuma atu beektu Adaabbaa Riiraa yookaan Gobbaa, Adaabbaa fi Gujii keessatti uummanni keenya beenyaa malee lafa isaarraa, oomisha isaarraa, qabeenya isaarraa buqqifamaa jira. Galmi misoomaa isaan fakkeessuudhaaf deeman kun uummata misoomaaf lafarraa kaafnaa jedhanii uummata misoomaaf lafarraa kaasaa jiran kun maalidha? Mootummaan bilchiginnaa waan kanarraa waan nun jettu qabda? Maal akeeka wanti isaan godhaa jiran kun? Kuni akkuma namoyyuu argu yeroo argiteetiin yeroo ammaa kanatti uummata Oromoo kana buqqisanii lafa isaa irraa dhabamsiisanii facaasuu barbaaduu irraa kan ka'e malee waa misooma osoo hin taane namni tokko saba tokko balleessuudhaaf dura qa'ee isaa irraa buqqisuudha qaba jechuudha. Maaliif bakka qa'ee irraa buqqisisan wantoota adda addaa namoota saba biroo fidee bakka sanitti gurgurachuu lafaa argiteetiin lafti tun yoo amma bakka san irraa nama buqqisan qaama biraattu bakka san qubata jechuudha. Sabni kun ammoo qa'ee malee hafee facaatiin uummanni kun wal keessa bada. Fakkeenyaaf yoo kan yaadannu taate uummata Tuulamaa irraa Finfinneedhaa jedhanii yeroo magaalaa babal'isuudha jedhanitti godinoota Oromiyaa tana keessa yeroo faca'u hanga qa'ee ofii wallaaluu namni wal dhabuu sadarkaalee kanatu jira jechuudha. Kunillee amma uummanni naannoo itti dhalate yookiin ammoo bakka qabeenya qabu qabeenya isaatii fi jireenya isaa sanirraa bahee buqqa'eetiin yeroo deemutti facaatii ta'a jechuudha. Karaa gubbatti baasan. Kana keessatti sabni kun maal ta'aa deema? Xiqqaachaa deema yookiin uummanni kun wal dhabaa deema jechuudha. Maaliif namni qa'ee ofii dhabee qabeenya ofii dhabee facaatiin saba kanaa maal ta'aa jira? Babal'achaa jira jechuudha. Ammoo qa'ee sanirratti abbaa biraattu qa'ee abbaa qabeenyaa ta'a. Mootummaalee biyyoota biroo fakkeenyaaf amma yookaan godina Baalee kan amma ati maqaan haadha ho'ite kana yoo kaafnu paarkii fakkeessanii madda galii mootummaa yookiin biyyoota biroo wajjin qilleensa gurguratuun lafa gurguratuudhaan abbaa qa'ee ammoo qa'ee malee hambisuu karaa gubbatti baasuudha jechuudha. Walumaa galattuu mootummaan kun hojiin inni hojjetaa jiru saba kana sadarkaa dhabamsiisuutitti yookiin ammoo saba kana xiqqeessuu qa'ee malee hambisuu eenyummaa malee hambisuudha wanti mul'atu jechuudha. Misooma osoo hin taane ofii isaati galii lafa sanirraa argatu malee saba saniif yookiin ammoo bu'aa mataa isaa malee bu'aa saba kanaa waan agarsiisaa jiru tokkollee hin qabu jechuudha. Amma uummanni iddoo sanarraa buqqa'e eessa qubateetiin jira? Akka odeessa qabdutti eessa qubatee jira uummanni iddoo sanarraa buqqa'e? Yookaan immoo lafa isaanii sana akkuma jirutti irraa fudhatanii uummata kanaan wanti isaan deebisaafi jiran maalinni maaliif sin buqqifne kaasaan qabanii yookaan beenyaan isaaniif kenname hin jiru qe'ee isaan irraa ba'anii buqqaanii garam deemaa maal godhaadha kan jedhanii amma. Uummanni walumaa galattuu akkuma beektu uummanni Oromoollee yeroo sagalee walii ta'u torban takka yookiin ammoo guyyaa 3 guyyaa 4 caala namuu waan sabata waan rakkoo tokko galte tokko akkuma argiteetiin nama taaziyaa yookiin du'a taa'uu guyyaa 3 sooshaal miidiyaa kanarraa namoota dubbata. Sanboodaan ammoo uummanni sun maal keessa jira namuu irraa quban qabu jechuudha. Erga qa'ee isaanii irraa buqqaaniin booda namuu garanumaa fi garanatti faca'ee haa jiraatu malee akka wabiititti namni tokko bakka tokko qubachiisee bakka kana qubatan jedhee qubannaan isaaniillee waan beekame hin jiru jechuudha. Maaliif namuu qa'ee irraa buqqa'eetumaan bakkuma biraatitti faca'ee kadhataa ta'eetiin hin argitee barandaa namaatittiif yookiin ammoo qa'ee nama birootitti kadhataa ta'ee jiraachuudha jechuudha. Maatiin
ijoollee wajjin rakkataa dubartoonni argiteetiin akkuma beekamu namuuyyuu garanaa fi garana faca'uu malee qa'een tokko isaaf kennamee bakka kana qubadhaa jedheetillee akka qubannaatitti illee qubsiifame tokko illee waan dhaga'ame tokko hin qabu jechuudha. Uummanni Oromoo ammoo akkuma beektu yeroo rakkoon tokko naannoo tokkotti galu guyyaa 2-3 guyyaa 4 torban takka yoo guddate namuu ajandaa godhee saniin booda namuun irraanfata jechuudha. Inni ammoo tartiibumaan akkuma agartu erga sanirraallee bahee dheengadda sartii keessatti waan ta'e argitee jirta. Yeroo namni naannoo tokkotti xiqqoo isii akka waan sagalee ta'uu hedu san boodaan ammoo san irraanfachiisee ammas karaa biraatitti tarkaanfii ofii fudhata jechuudha. Odoo gaafa sanii namuu akka sagalee ta'uudhaaf yookiin hanga tokko agarsiisa garaagaraa argisiisan sun kan itti fufu taate deebi'ee naannoo biraatitti buqaatii san hin geggeessu ture jechuudha. Sababa san namoonni guyyaa muraasa qofa yookiin ammoo waan tokko guyyaa muraasa qofaaf yoo dubbatanii achumatti kan dhiisan taate inni Oromoo tana mootummaan kun akka waan iyyeensaaf siin lafa kaa'ateetitti akka waan uummanni kun uummatuma iyyeensaa iyyeetumaan homaa hin fiduu yaada jedhu san sammuu isaanii keessatti waan seef godhatanii jiraniif buqqaatii saba kana buqqisuu guutumaan guututti ittuma fufaa jiranii kan buqqa'eef ammoo nabuu wabii ta'aa ka jirullee hin jiru bakka kana jiranillee namni irraa quba qabu hin jiru jechuu barbaade yaalchicha. Galatoomi Jaalaa Dumaree amma fakkeenyaaf mootummaan kun tooftaa adda addaa baafatee yeroo caasaa tikaasaa waboo fakkeessee warreen waraana bilisummaa Oromoo keessaas galan kan mataan isaanii guduruu tooftaadhaan caasaa tikaasaa uummata keessa bobbaasee wabootu akkas hin godhee wabootu sin ajjeesaa jira wabootu uummata akkas godhaa jira jedhee yeroo isaan fakkeessidhaan waa godhantu jiru. Rakkoon kun uummaticha keessatti deddeebi'ee dhufee waraana bilisummaa Oromoo akkas godhee bataskaana gubee maal ta'ee yeroon isaan jedhantu jira. Uummanni kun waan isa keessatti deemaa jiru ni argaa. Dhiya Oromiyaatti, Gujiitti, Booranatti, Giddugaleessa Oromiyaatti godhamaa wantoonni ta'aa turan hedduudha. Har'a immoo yeroo ammaa kana keessa kibba ba'aa naannoo Arsii, Shirkaa naannoo kana keessatti daba wal fakkaataa mootummaan kun geggeessuu jira. Kanaaf caasaasaa kun akka waliigalaatti warreen bobba'an kun uummanni naannoo sanaa akka waraana bilisummaa Oromoo hin taane ni beeku. Maaliif uummata kanarratti fakkeenyaa fi uummata kibba ba'aa irratti fakkee amantiidhaan fa'aa walitti fakkeessuudhaanis rakkoon yeroo geggeeffamu ni argina. Gama biraatiin lafa isaarraa kaasuu yeroo argamu ni jira. Maaliif caasaan mootummaa kanaa uummata kibba ba'aa Baalee fi Arsii irratti haala kanaan yeroo kana keessatti maaliif xiyyeeffate jettee yaadda? Maal yaadaniiti? Maaltu yaadamee fakkeenyaaf uummanni sun bal'inaan wal keessa qubachaa ture saboota naannoo sana turanis uummata kiristaanaa yookaan amantii biraa qabus gama biraatiin lafa isaarraa kaasaa gama biraatiin immoo yakka gama biraatiin immoo warreen addunyaan terroristiidha jettillee yeroo itti fafakkeessaa deemantu jira. Maal yaadaniitu uummata kanarratti xiyyeeffatanii? Maaliif uummata kibba ba'aa kanarratti xiyyeeffatanii mootummaan kun yeroo ammaatti haala kanaan maaliif irratti xiyyeeffachuu barbaachise jettee yaadda? Walumaa galattuu mootummaan Itoophiyaa jedhamtu tuni mootummaan Itoophiyaa walumaa galattuu siyaasa amantii fi gandummaa keessaa yeroo kamiyyuu hin baatu. Irra caalaa immoo gaafii jalqabaa kan waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuun ati jettee fi waraana bilisummaa eeguma ijaaramerraa jalqabee erga waraanni keenya biyyatti galeerraa jalqabee maqaa waraana kanaatiin daldaluun kaleessumallee yeroo argiteetiin hundeeffamumarraa jalqabee maqaa abaa'ootiin abaa'ootu akkasii hin godheen akkas waan jedhamu kaleessuma irra ture mootummootuma dhufaa kaleessa irraa jalqabee jechuudha. Har'alleen daldala kana yookiin immoo maqa xureessii waraana bilisummaa Oromootiin wanti yeroo hedduu raawwatamu uummata Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti girdoo kaayuu barbaaduudha jechuudha. Yeroo hedduu wanti isaan barbaadan fedhiin isaanii waraana bilisummaa Oromootii fi hawaasa Oromoo gargar fageessuudhaaf maqa xureessii maqaa waraana kanaatiin waa balleessanii waraana kanatti waa balleesse wanni jedhamu kun yeroo hedduu maali siyaasa argiteetiin tokko uummata ittiin sodaachisuudha. Lammaffaa immoo qabeenya ittiin saamuudha. Mootummaan kunis diinagdee madda galii isaa
waraana kana keessaan fakkeenyaa fi waraana ijaaree maafiyaa ijaaratee guyyaa waraana bilisummaa Oromootu isin saame jechuudhaan waraana uummata kana saaman jechuudha. Saamicha uummata kanarratti gaggeessan. Kan isaan ammoo sababa godhatan karaan isaan ittiin saamicha kana gaggeessan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin. Sababni isaa maali? Waraanni bilisummaa Oromoo yoo uummata kana biratti jibbisiifame malee yoo uummata kanaaf waraanni kun walitti hidhata qabaate yoo maqaan waraana kanaa nageenyi waraana kanaa naamusni waraana kanaa uummata kana biratti yoo kan argiteetiin calaqqisee mul'atu taate inni sodaa ofirraa qabu waan qabuuf hariiroon hawaasa bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo jidduu jiru cimaa yoo ta'e jiraachuu akka hin dandeenye waan beekaniif akkuma beekamu kanaan dura ol bayanii biltiginnama keessa namichi galaana qurxummii ajjeesuudhaaf galaana goysuudhaaf akkuma jedhame galaanicha kanaa fi qurxummiin kun akka waliin qabanneef wal keessa jiraachuu dhorkuudhaaf jecha yeroo hedduu gocha maqaa waraana bilisummaa Oromootiin raawwatan jechuudha. Ammoo isa amantiidhaan amma duula karaa amantiitiin mataskaana gubuu masgiida gubanii musliimatu gube jechuu mataskaana gubanii musliimatu gube jechuun isaan biratti waan irra eegalame osoo hin taane mootummoonnummaan dhufaatima isaanii irraa'uu jalqabee ijaaramuma Itoophiyaatirraa'uu eegalee wanti kun waanuma kaleessa ittiin cabne jechuudha. Kaleessumayyuu Oromoon kan ittiin isaan yeroo hedduu ittiin caban dhimma amantiitii fi dhimma gandummaa qoqqoodamiinsa gosummaa wantoota adda addaa keessatti ka'aniif haala kana itti fayyadaman kun siyaasa impaayirri ittiin of jiraachisu. Uummanni Oromoo kana dammaquu dhabuu isaanii yeroo yeroodhaan itti fayyadama siyaasaa godhatanii bifa amantiitiin uummata Oromoo uummata musliimaatti waan akkanaa godhe jedhanii uummata kiristaanaatii fi uummata musliimaa hariiroo gaarii waliin qabu kan waliin nyaatee waliin dhugu kana tooftaan isaan ittiin walitti buusan namoonni kamiyyuu amantii ofii ni jaallatu. Amantiin kan abbaati. Amantii abbaa kana garuu namni tokko amantii ofii yoo kabaje amantii namaa kabaja. Isaan kana gidduutti tooftaa argiteetiin kaleessa warri kalee fayyadame arras fayyadaman. Maaliif akkuma mootummaan kun akkuma beekamu mootummaa ekeraati. Akkuma argaa jirru sirni ittiin inni geggeessaa jirullee sirnuma ekerootaati. Sirna biraa hin qabu jechuudha. Tooftaan inni fayyadamus tooftama kaleessaati. Tooftama moofaa san argitee haara'omsee fayyadamaa jira malee waan haaraa waan fayyadamaa jiru miti. Kana garuu uummanni Oromoo dammaquu qaba jechuudha. Dammaqiinsa hawaasaa dhabuudha. Amma yeroo hedduu wanti mul'atu hawaasni Oromoo kun dammaquu dhabuudha. Inni itti aanu maqaa Oromootiin teessoo kana gubbaa qabsoo Oromootiin jiraata. Maqaa qabsoo maqaa mootummaa Oromooti. Mootummaa Abbaa Gadaati jechuudha. Uummanni kun dogongora kaleessaa irraa waa baruu dadhabuun jiilli uummata Oromoo waan kaleessaa irraa jiiluu dhabuun waan mul'atuuf jecha arras tooftama kaleessaa san fayyadamaa jiranis jedha jaalchicha. Dhugaatti galatoomi yaada akka gaariitti nu ibsitee egaa mootummaan kun ani immoo addatti uummata kibba ba'aa kanarratti kan xiyyeeffatee jiruuf uummanni kun gamtaa qaba, tokkummaa qaba. Waan isatti deemu wal faana qolata bifa adda addaatiin maqaballeessiidhaan namoota isaanii bobbaasanii yeroo tokko Alshabaabtu jira yeroo tokko immoo lafa isaarraa saamuudhaan yeroo tokko immoo uummatoota biraa irratti akka hojjetan jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo naannoo sana keessa jiru maqaa xureessuudhaan amma isaaniif danda'ametti uummata kana dadhabsiisuudhaaf waan yaadaniif uummata kana dadhabsiisanitti fufuun hin danda'amu. Har'a biyya kam keessatti Oromiyaa keessatti iddoo kamittiyyuu haala barbaachisaa ta'een qabsoon bilisummaa Oromoo dagaagee bargaagee jira. Egaa bifa kanaan itti deemuun hin jira. Haa ta'u Jaalaamad Umarreen dhimma jijjiirama heeraa yeroo ammaa kana bilisiginnaan yookaan PP'n afuufaa jirtu jira. Diigaa naannoo Oromiyaa keessatti diinagdee Oromiyaa iddoo adda addaatti iddoo jaatti addaan qooddee godinaalee hir'istee booddee immoo bifa kanaan kallattii biraatti waan deemamutu jira. Haa ta'u federaalizimiin sobaa ka mootummaa wayyaaneetiin yookaan bara Yaadiig EPDRF'dhaan katabamee federaalizimiin sabummaa sabaan Tigraay, Amaaraa, Oromoo sabootumaan ijaaramee jiru kana diiganii naannoo haaraa yookaan immoo teessuma haaraa lafarratti hundeessuudhaaf
uumuudhaaf heera haaraa qopheessuu irratti jirti PP'n. Wanti kun yoo akka isaan jedhan kanatti deema ta'e dhiibbaan inni uummata Oromoo irratti yookaan dhiibbaan inni saba Oromoo irratti uumu maaltu jira jettee yaadda akka dargaggoo tokkotti. Kanas ta'ee uummanni Oromoo immoo maal gochuudha qaba waan kanaaf? Dhiibbaan guddaan inni uummata Oromoo irratti fidu maali isa jennee yoo kan laallu taate heerri kun hanga tokko sabni kamiyyuu akka sabaatti heerri duraan jiru kan Itoophiyaa san keessatti fakkeenyaaf keeyyoonni 39 mirga hiree murteeffannaa isa jedhu san heera Itoophiyaa tana keessattuu dimokiraasii sobaa san keessatti ni ture jechuudha. Har'a garuu heerri amma ba'aa jiru kun naannolee kana dhabamsiisuu yookiin ammoo mootummaan naannoo kan jedhamu kun mootummaan akka sabaatti sabni uf ta'ee naannoo ofiitiinuu uf bulchu sun dhabamuudhaaf heera san diiguu keessatti wanni deemuuf maali yoo kan jennu taate eenyummaa saba kanaa dhabamsiisu sabaaf sablammoota wanni jedhamu kun gaafa dhabame eenyummaa takkatti eenyummaa Itoophiyaa takkatti isa jedhan san yookiin ammoo eda'ama ka duraan argiteetiin namoonni yeroo tokko tokko waan yaadan abjaan akkuma jedhan san abjuu isaa mootummichi kun abjuu isaa san dhugoomsachuudhaaf jecha eda'ama kaleessa dubbate san argitee bakka takkatti Oromoollee Oromummaa isaa irraa fuudhee Oromiyaallee irraa fuudhee namuu argiteetiin akka biyya takkaatitti akka Itoophiyaatitti waan jedhamtu san Itoophiyaa takkatti kaleessa dhaadatanii san deebisuudhaaf jechuudha. Hawwiin isaanii Itoophiyaa takkatti san deebisuu argitee waan silaa uummanni Oromoo eenyummaa isa waggaa meeqa waggaa 100 miti waggaa 1000 meeqa jiraataa ture biyya kanarratti Oromoon itti dhalatee ittiin dhalate Oromummaa irratti Oromiyaa tana irratti dhalate ittiin dhalate dhiiga Oromiyaa kana namni isaaf kenne hin jiru jechuudha. Dhiiga Oromummaa fi Oromiyaa biyya jedhamtu tana tan argitee kaleessallee har'allee gaafiin teenna gaafii Oromiyaati. Oromiyaa walabummaa Oromiyaa dhaadannoon kennallee walabummaa Oromiyaati. Har'a ammoo akka namni Oromiyaa tanaa fi Oromummaa kana hin gaafanne gaafiin tun akka haftu akka argitee gaafiin kaleessa kan dhiigni irratti dhangala'ee kan lafeen itti cabe sun hafuuf Oromiyaa dhiigaan ijaaramte tana hanga hafteeyyuu qabsoo akkuma uummata Oromoo waggaa 150 duubatti sin deebisa jedhe san bakka kaleessaatitti deebisee fakkeenya yoo kan fudhannu taate nurrallee warri seenaa beeytanii jirtan jechuudha. Kaleessa namni murtii tokko argachuudhaaf Baale irraa ka'eeti Finfinnee dhufa lukaan jechuudha. Har'allee sadarkaa sanitti deebisuudhaaf sadarkaa Minilikii fayyadama kaleessa sirna kaleessaa sanitti deebisee namoota sadi wal maddii dhaabee namuma afaan keenya kanaanuu boru nuu dorgommee argitee mana murtii irratti nuu dhiyaatu sadarkaa sanitti deebisuudhaa deema jechuudha. Akeekni mootummichi kun yeroo ammaa kanatti qabatee inni deemaa jiru jechuudha. Kana ammoo uummanni Oromoo yoo ammatti ofitti dhaqqabe, yoo ammatti tokkummaa hin ijaarre, yoo ammatti eenyummaa isaatiif kan hin hirrifanne, yoo ammatti Oromiyaa lafeen itti cabxe tana hin eeyne deebiseetiin hin argitee Oromiyaa borsaa takkatti keessatti yookiin ammoo akka bola jedheetiin hin amma ka'e kanaan Oromummaa balleessuudha. Gaafa Oromummaan badde gaafa argiteetiin naannoon kun bade golaan si waaman. Gola jechuun uummanni Oromoo Oromummaa ofiituu gate jechuudha. Maqaan Oromoo jedhamu kun iyyuu badee jechuudha. Har'a mataan baduu mannaa maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa akkuma jedhame san har'a nuti sadarkaa mataa fi maqaan illee baduutti deemna jechuudha. Oromiyaa nuti sadarkaa biyyaatitti tarree mootummoota addunyaatitti beeksifna jennee qabsoo kaleessarraa jalqabee qabsoon tun dhaaltummaadhaan nu geette har'a ammoo dhaala dhaalmayaa san kan Oromiyaa dhaalleetiin irratti lafeen nu cabaa jiru san har'a ammoo isiyyuu deebisnee golatti deebisne yoo ka jedhan jechuun kana jechuun maal jechuudha Oromoo balleessuu jechuudha. Maqaan Oromiyaa jedhamu kun akka haqamu hiika biraan qabu maqaa Oromiyaa jedhu haquudha. Gaafa maqaan Oromiyaa jedhamu haqame wanti gaafattu hin jiru jechuudha. Waan lafa jiru waa gaafatan. Har'a ka osoo lafa jirtu iyyuu gaafii teennaaf deebii argataa hin jirre gaafa Oromiyaa irraa maqaan ka'ee golatti deebi'e maal gaafata? Mee fakkeenya yoo ka fudhannu taate magaalalee gurguddoo sadiin gaafataa jirru kan nuti har'a Finfinneen handhuura Oromiyaati jennee gaafii dhiyeessaa jira. Gaafii Dirree Dawaa dhiyeessaa jira. Gaafii kanayyuu osoo dhiyeessinu Oromiyaa irraa iyyuu kaasnee golatti deebisnee maqaan Oromiyaa jedhamu sun iyyuu akka badu. Fakkeenya mee waanuma xiqqoo takka yoo kaasne dheengadda filannoo dhalaatiif gaafa duulana filadhaa dhiyeessan keessatti
paartiin zeemaa maal barsiifataa ture? Namoonni hundinuu namoonni gurra qabu kan sooshaal miidiyaa kana ijaan argu kabarruu wayiillee dubbisuu hin dhageenye gurraan dhagaa jechuudha. Gaafiin zeemaadha. Akkuma isin hundinuu beektan akkuma agartan Finfinneen naannoo of taate maqaan Oromiyaa jedhamu kun akka haqamu. Wanti kun gaafii zeemaati jechuudha. Har'a gaafii Oromoo deebisa mootummaa Oromooti jennee osoo eenyuu gaafii saba biraa yookiin ammoo gaafii warra Itoophiyummaa leellisuu Itoophiyaa takkattiidha ijaarra jedhu santu deebii argataa jira jechuudha. Kuni mootummaa Oromooti maqaa Oromootiin taa'ee deebiin inni deebisaa jiru akkuma argitee gaafa aangoo qabate fuudheetiin Minilikiin masaraa galfate har'as gaafii isaanii san deebisutti jira jechuudha. Kuni ammoo yeroo ammaa kanatti Oromoon xiyyeeffannoo godhee yoo ka'uuf hin dhaqqabne taate rakkoo guddaa sadarkaa dhabamuutitti nu geessa jechuudha. Haalli kun yeroo ammaa kana keessattuu qeerroon Oromoo hayyoonni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin dhaabbatee yeroon silaa uummanni Oromoo tokkoomuu itti qabu akkuma yeroo sirna argiteetiin maastar pilaanii san dura dhaabbatetti har'allee Oromoon yeroo silaa akka maastar pilaanii sanitti ka'ee dura dhaabbatu yeroo isaati. Wanti kun yoo argiteetiin waan dhufe marayyuu waan nutti mul'ate marayyuu irrumaa dubbannee yoo kan hojiidhaan agarsiisuu dhabnu taate sadarkaa badduutitti nu geessuudha deemaan jedha jaalcha. Guddoo ulfaadhu jaala kiyyaa akkuma gaariitti egaa wanta deemaa jiru waan yaaddoo ta'e irraa dubbanna. Ammas dhimmuma kanarraa dhimmuma kana keessa otoo hin bahin sirna paarlaamaa irraa gara sirna samii pirezidenshiyal kan jedhamutti ce'uun aangoo nama tokkoo giddu galeessa godhachuun abbaa irree uumuudhaaf deemaa jira mootummaan kuni. Yoon kana siin jedhu har'a paarlaamaa keessatti wanti sun murtaa'aa maqaadhaaf barruunsaa sun jira. Amma garuu gaafa samii pirezidenshiyal ta'u namni dhuunfaa pirezidaantiin tokko waan barbaade iddoo barbaadetti mallattoo tokko mallatteessee waan barbaade gochuu danda'a. Artikiliin 39 yookaan artikilii 39 iree ofii murteeffachuu danda'a. Sabni kamiyyuu yookaan akka barbaadametti iree ofii murteeffachuu ni danda'ama kan jedhamu sun haqamee keessaa bahutti jira. Mootummaan kun kana hundumaa gaafa waan dhiiga ilmaan Oromootiin dhufe qabsoon meeqa irratti gaggeeffame qeerroon 7,000 irratti dhumte waggootan as dhiyoo keessatti waggootan 35 duraas adda bilisummaa Oromoo fi warri TPLF irratti qabsaanii aarsaatti kaffalanii heeraaf seeraa siin gaan. Har'a heeraaf seera maqaadhaaf illee silaa mirga sabootaa hamma tokko heega jedhamee mirgi hin jiru already heeruma irratti katabamee jiru sanayyuu waan silaa namni akka habdiitti irraa waa dubbatee waa ittiin mormuu danda'u ofirraa qanii samii pirezidenshiyal godhanii jiru. Waan jedhu pirezidaantii tu murteessa aangoo kan itti qabu pirezidaantidha. Lafti kan uummataatiif kan mootummaati jedhamaa ture. Amma immoo lafti kan nama dhuunfaati jedhama. Lafti kan nama dhuunfaati jechuun abbaan barbaade lafa sana gurguree akkuma waan amma warri Filisxeem ta'anii Israa'el lafa irraa bitatte jedhamu sana yoo barbaade uummata goyoomsanii lafa sana irraa bitanii investoroota tokko fidanii itti galchuun hin danda'amu. Lafti kan nama dhuunfaati gaafa jedhamu gurguratee abbaan barbaade gara barbaade haa deemuudhaas ta'ee hin beekamu. Mee kun maaliif ta'e maal uumuudhaafi abbaa irree uumanii namni tokko pirezidaantiin akka tokkotti murteessa. Maal uumuu barbaadanii Oromiyaa irratti maal uumuu barbaadanii akka biyya sanaatti kanaan wal qabatee gaafiin kun kan ka'aa ture warreen Habashaarraa keessaayyuu warreen Amaaraa Faannoo fa'arraa warreen Isaappaa warreen akka Izeemaa warra kanarraa ka'aa ture. Isaan kun immoo diinota Oromooti. Maaltu deemuudhaaf jira? Maal yaadeti mootummaan kun? Gaafate siyaadhu. Ayyee galatoomi dhugaa dubbachuuf yeroo tokko
argiteetiin yeroo tokko tokko wanti mootummaan kun raawwataa jiru kun Oromoo tana tuffatuu fi sadarkaa Oromoo tuffii Oromoo irraa qabu agarsiisa jechuudha. Maaliif osoo uummanni Oromoo kun gaafii qabsoon tuni gaafa bakka kana dhufu mootummaan kun yeroo dhufu qabsoo uummata Oromootu bakka kanaan isa ga'e jechuudha. Gaafuma jalqabarraa mootummaan kun gaafa aangoo qabaturraa jalqabee sila gaafii uummata Oromoo deebisa jedhee odoo uummanni Oromoo eegaa jiru fedhii uummata Amaaraa kana guutuu irratti xiyyeeffannoo godha. Har'as warreen isa kana wajjin hojjetaa jiran warri mootummaa kana wajjin hojjetaa jiran harki mirgaa mootummaa kanaa eenyu jennee qorachuun barbaachisaadha. Eenyutu waan kana hojjetaa jira. Sadarkaan ammaarra inni itti deemaa jiruun kun eenyuuf hojjetaa jira. Maqaa Oromootiin jira malee namni inni hojjetaafii jiru akkuma beekamu uummata Amaaraati. Uummatuma tamma maqaa dhooyite kana jechuudha. Kana keessatti ammoo warreen gaafii kana kaleessa gaafataa turaniif deebii deebisaa jira. Biyya Oromiyaa kan nuti Oromiyaa biyya jennee biyyummaa isiitu gaafii taatee haga har'aatitti dhiibboo deebii dhabde taateetiin hin jirtu. Har'a isiisaniyyuu deebisee lafti kan nama dhuunfaati jedhee lafa nama dhuunfaa yoo gurgurate kan irraa bitu sun ammoo halagaadha dhufee irratti ijaarata. Abbaan ka'ee sanii ammoo ka'ee sanirraa buqqa'ee jira. Rakkoo isaatiif tarii ni gurgurata yoo jennu kan bitatu kunitu eenyu lafti kun gurguramuu qofa osoo hin taane kan bitataa jiru eenyu kan qubataa jiru eenyu. Qote bulaa tokko manni kaartaa hin qabu jedheeti yookiin ammoo magaalaa takkarraa namoota biyyoota namaa keessaa argitee dalagatee mana ijaarate. Kaartaa sirrii miti jedhee gurgurata irraa kaafama. Yeroo irraa kaafamu sanii kan itti bakka san qubachiifamu sun eenyu. Mootummaan gabroonfataan tokko yeroo argiteetiin hojjettoota ofii yookiin ammoo qubattoota ofii qubachiisu maal godha? Lafa naannoo sanii itti kenneetiin warra naannoo sanirra jiru bakka sanirraa kaasee humna ofii bakka hundatti godhataa deemaa jechuudha. Kanaaf lafti kan mootummaati wanti kan mootummatti lafa deebisaa jiraniif sababni isaa sababa qabeenya Oromoo kana ofii isaaniitti harka ofiitti deeffachuuf tokko mootummaan kun eenyuun akka inni ta'ellee namaa hin galu jechuudha. Maaliif yoo achuma deebisnee Amaaruma jenneen irra wayyaa malee sila namni bakka itti galu bakka itti dheessan irraa waan tokko waan hamaa tokko hin godhan jechuudha. Amma mootummaan kun osoo mootummaa Oromooti jenne odoo aangoo kanarraa bu'e yookiin ammoo sadarkaan jijjiiramaa wayii dhufee mootummaa fi harmi maalii jiguu hin dhiisu akkuma jedhame san odoo jigee eessatti gala waan jedhamu san yookiin ammoo yoo akkuma Mangistuu Hayilamaariyaam san kutuu taate malee sadarkaa sodaa gara fuulduraa dhabu mootummaan tokko bar yoo saba ofiitiif illee ta'uu baate dhala ofiitiif yookiin maatii ofiitiif waan tokko waan laallatu qaba. Kuni ammoo waan laallatu wayiillee waan qabaataa jiraatu jechuudha. Keessattuu saba Oromoo kanarratti dhiibbaan akkanatti inni raawwatu kuni eessa deemuudhaaf akka deemu garamitti akka deemu gara fuulduraatti maal akka ta'uu fedhu hin laallatu jechuudha. Maaliif odoo ilma gudeedaa yookiin ammoo ilma saba san keessaa dhalate sabummaan isaa sun isaaf kan jiraatu taate waan of duubatti sodaatu qaba jechuudha. Har'a garuu kan inni gammachiisaa jiruu fi kan inni hojjetaa jiru uummata Oromoo kana buqqisee uummata Amaaraa kanaaf yookiin ammoo gaafii argitee Itoophiyaa tana Miniliktu ijaare akkuma jedhanii isaan ittiin dhaadatan Itoophiyaa Minilik ijaare san deebisuudhaaf yookiin ammoo argitee sirna san dhugoomsuudhaaf sirna san bakka isaatiitti deebisuudhaaf hojjechuu jira malee saba kanaaf yaadeeti miti jechuudha. Wanti inni uummata kana yeroo hedduu mootummaa aangoo takkatti yookiin ammoo aangoo mataa ofiitiif murtii mataa ofii suni murtii mootota duraaniiti. Murtii mootota duraaniiti. Fakkeenyaaf amma sirna lafa kaayamee akka Itoophiyaatitti hojjetamu keessaa fakkeenyaaf kan mirga hiree murteeffannaa san keessaa haquun maali? Sadarkaa aangoo mataa ofiititti deebisuuf. Saba kamirrattuu murtii mataa ofii laachuudhaaf. Diktaaktarummaa mootummaa diktaaktaraa ta'ee abbaa humnaa jechuudha. Ajaja isaatiin malee murtiin kamiyyuu akka hin tarre murtii mataa ofii saniin akka ofii barbaadee fi haga silaa jiraatu san ofii isaatii ajaja dabarsee akka ofii fedhetti uummata kana unkuruu barbaaduudhaan jechuudha. Kana keessatti ammoo saba bal'aa kana yoo hin cabsine akka ofii fedhettii fi aangoo isaa sanirra turuu kan danda'u yoo sabni Oromoo kun sadarkaa cab'iinsa aakiraa irratti argitee harka isaa keessatti yoo inni fixachuu danda'e qofa jiraachuu danda'a. Maaliif saba guddaa saba qabeenya qaburratti yoo xiyyeeffatee saba kana ofirraa gadi hin qabne
sabaa fi sablammoonni biroo lakkoofsa isaaniitiif yookiin ammoo humni isaaniitiif humni uummata Oromoo tokkoo miti. Mootummaan dhufaan kamiyyuu biyya sanirratti kan inni sodaatuu fi kan inni irratti xiyyeeffatu saba Oromooti. Sababni isaa maal waan ta'eef abbaa qa'ee waan ta'eef jechuudha. Abbaan qa'ee kun gaafa heerri kun diigame qa'ee mataa ofiitii qofa akka ofii barbaade sanitti gaggeessuudhaaf saba bal'aa kanarratti xiyyeeffate jechuudha. Kana ammoo sabni kun yoo har'atti uf ka'ee ofii isaati dhaabbatee waan kana hunda durattu keessattuu hayyoonni Oromoo, beektonni Oromoo waan kana jabinaan waliigalteedhaan tokkummaadhaan yoo irratti hojjetan malee galmi barbaadamu sun isaaf dhugoomuu danda'a jedha jaalticha. Ayyee ulfaadhu jaala kiyya akkuma gaariitti nu ibsite egaa gama biraatiin dhimma nageenyaa fi tarkaanfii waamicha qeerroo irratti yoo waan tokko goone gaariidha. Mootummaan kun yeroo adda addaatti miseensota woboo duraanii kan dirree qabsoo turan baay'een isaanii ka mootummaatti harka kennatan hedduun isaanii jiru. Ka abbootii gadaatiin haadholii siiqqeetiin jedhanii shirri irratti dalagamee gara mootummaatti galanis jiru. Warreen kana har'a hidhaa ajjeesaa fakkeenyaaf yeroo darbe qeerroo yookaan woboo duraanii ka yeroo gabaabaa keessatti harka mootummaatti kennate Jaalaa Caaluu nama jedhamu ajjeesan nama karaa nagaatiin harka kennate. Gama biraatiin immoo karaa nagaatiin waraanni bilisummaa Oromoo galuu danda'a abbootii jedhanii yeroo waamicha adda addaa kennantu jira. Mootummaan kun nageenya hin barbaadu. Waraana bilisummaa Oromoo kan sanyii Nagaasaa fa'aa wajjin galan mana hidhaatti guuree akka jiru baay'inaan yookaan waraanota biroo adabaa akka isaan jiran abbootiin siiqqee abbootiin gadaa haadholiin siiqqee jara sana karaa nagaatiin galchan qambarrii qabatanii yookaan waanjoo namarra kaa'anii akka sana waraana bilisummaa Oromoo kan galchanii har'a waraanni bilisummaa Oromoo baay'een isaa ajjeefame baay'een isaa hidhame baay'een isaa dararama adda addaa keessa kan jirutu jira. Kanaaf mootummaan kun mootummaa nagaas barbaadu miti mootummaa uummata Oromootiif bu'aa tokkollee buusu miti. Mootummaa kana qeerroon bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo tarkaanfii akkamii fudhatee ofirraa kaasuu qaba. Maaliif immoo shira kana maaliif nagaan Oromiyaa keessatti akkam buune barbaada mootummaan kun jettee yaadda? Maaliif waraana bilisummaa Oromoo nagaadhaan harka itti kennate maaliif ajjeesa? Maaliifidha? Maal barbaade? Waraanni akka Oromiyaa keessatti itti fufuu barbaada mootummaan kun? Mee maal agarsiisa? Kanaaf uummanni Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo bal'aa waraanni bilisummaa Oromoo maal gochuudha qaba mootummaa kanaa jettee dhaamsa dhaamta. Achumaanii kun isa goola baati fayyaa ta'e. Ayyee galatoomii yeroo tokko tokko mootummaan kun mootummaa burjaajii jaalatudha. Mootummaan kun burjaajii jaalata yeroo hedduu akkaataa amala isaa amala mootummaa kanaa yoo laalle waa burjaajessuu jaalata jechuudha. Uummata kana garanaa fi garana fakkeessii siyaasaa itti fakkeessaa waan adda addaa hojjeta jechuudha. Waraanni tokko erga yaamichi isaaf dhiyaatee karaa nagaati jedhee nagatti amanee nagaan fooraa qabsoo dhiiseetiin karaa isaatti erga deebi'ee deebisanii ajjeesuun tokko amanamummaa uummata kanaa fi qaamolee hundarraayyuu amanamummaa akka dhabu isa taasisa. Amanamummaa dhabuun ammoo gaariidha. Namoonni hin dammaqin illee akka dammaquuf wantoonni akkanaa kun uummata Oromoo ni dammaqsa jedheetii yaada. Maaliif warroota namaaf waraana bilisummaa Oromoo qeerroo waraana bilisummaa Oromootiif yaamicha taasisaa turan aartistoota irraa, abbootii gadaa irraa, haadholee siinqee irraa, hawaasa bal'aa irraa warroota yaamicha waraana kanaaf taasisaa turan har'a ammoo ija kamiin uummata Oromoo dura akka dhaabbataa jiran yookiin ammoo sadarkaa qaanii isaan qaanjessuutitti yoo kan isaan waan qaanii beekan taate
kuni waan isaan qaanyeessu jechuudha. Qaama kaleessa ergataa ture san har'a isaan birattuu tuffatamaa ta'uu agarsiisa. Nageenya jibbuu isaa agarsiisa jechuudha. Namni tokko erga nagaa uuma jedhee nagaadhaan uummata tokko waraana tokko argiteetti hooraa qabsoo keessaa meeshaa lafa kaa'ee lubbuu isaa sitti kennatee lubbuun uummata kanaa haa jiraatu jedhee kaayoo ofii dhiisee erga itti gale deebisanii ajjeesuun karaa tokkoon gaariidha. Uummata Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoof hooraa qabsoo keessa jiruuf gaariidha. Sababni isaa maaliif gaariidha jettee yoo kan jettu taate namni namarraa waa laallata jechuudha. Namni namarraa waa laallata. Qaamni ammaan booda waamichi isaa dhiyaatee hooraa qabsoo keessaa mootummaa kana amanee itti galu ni jira yoo ka jennu taate mootummaa kanatti harka kennatee gala osoo hin taane ammaan booda jireenya ofii yookiin immoo kara biyyarraa baqachuutti deema malee namni mataa qabu ammaan booda mootummaa kanatti harka kennatee karaa nagayaatiin yaamamee nageenyatu mootummaa kana bira jira jedhee nageenyaaf hooraa qabsoo keessaa hin ba'u. Kara kanaan waan akkasiisan godhuun tokko amanamummaa uummata biraa yookiin immoo namoota biraa dhabuu maaliifi abdiin ammaan booda nama afaan kamiin akka waaman hin jiraatu jechuudha. Inni itti aanu immoo keessoo isaatittis shakkii ni uumu. Yoo gochi kun gocha mataa isaa irraa kan hin dhufne taate gocha mataa ajaja mootummichaa irraa yookiin immoo muummicha irraa yoo kan hin kennamne taate keessoo isaaniittis rakkoo ni uuma. Rakkoon keessotti uumamuun ammoo uummata Oromootiif baay'ee gaariidha. Maaliifi mootummaan tokko gaafa rakkoo keessoo godhate rakkoo keessootti yeroo hedduu waajii guutanidha. Mootummaan nagaa qabdi yoo ka jennu taate nagaa hin qabdu. Yeroo hedduu ajaja mootummaatiin qofaa miti wanti kun kan ta'u. Rakkooleen keessoo isaanii ni jira. Qaamni mootummaan kun ofii isaatii qopheessee har'a ammoo akka mootummaan jedhutti osoo hin taane akka ofii barbaadeetti dantaa mataa isaatiif ajjechaa suukaneessaa gochoota adda addaa uummata Oromoo irraan ka'aa jiru hedduutu jira jechuudha. Kana keessatti maaliree uummata Oromoo ni dammaqsa. Garuu sadarkaa silaa tumaan dammaqsitu keessatti osoo kan taate uummanni Oromoo inuma tumama. Haa ta'u garuu wantoonni akkanaa kun warroota waa gara fuulduraatitti dubbatanii warroota mootummaa kanarra dubbatanii akka ammaan booda hin dubbanne ni taasisa jechuudha. Inni ammoo mootummaa nagaa barbaadu isa jetteef nageenya gonkumaayyuu hin barbaadu. Nageenya mitii tasgabbiiyyuu hin barbaadu. Mootummaan abbaa irree yeroo kamiyyuu nageenya hin barbaadu. Nageenyi isaaf farra. Maaliifi yoo nama tarsiimoo qabu, nama sagantaa qabu, nama argiteettiin karooraa fi akeekaa fi kaayicha biyyattii tana ittiin bulchuu, nageenya biyyattii tana ittiin bulchuu, nageenya waaraa ittiin biyyattii tana geggeessu yoo hin qabaatin namni yeroo kamiyyuu nagaa hin fedhu. Nagaa qabaachuudhaaf duraan dursitee akkaataa adeemsaa uummata kana wajjin jaalalaa fi uummata kanaa guutuu danda'uudha. Kaayoon isaanii kaayoo qabaachuu miti, kaayoo heera jedhamee lafa kaa'ameyyuu heericha sanuu diigaa jiran. Wanti heera san diiganiif hoo maali? Abbaa irrummaa calaqqisiisuufi malee nageenyaa fi tasgabbii biyyattii san keessatti uumuu waan hin barbaanneef. Waraqichi kun amma heerri isaan jijjiiraa jiran kun hanga tokkotti tasgabbii yookiin ammoo nageenya ni uuma jedhamee waan yaadameef. Akkaataa waraqicha sanirra jiruun akkaataa heera sanirra jiruun waan yoo deeman nageenyi biyyattii san keessatti hanga tokko argamuu waan dandeettu nageenya kanayyuu balleessuuf sadarkaa abbaa aangootti yookiin aangoo nam-tokkeetitti deebisutti jiran. Namni aangoo nam-tokkeetiin deemu ammoo nageenya ni argata yoo jenne argachuu hin danda'u. Qaamni si maddii jiru yoo ati isaan dhageeffatin, yoo isarraa waa hin fudhatin, yoo gaafii si gaafatameef deebii hin deebisin nageenyi argamuu hin danda'u. Kanaaf mootummaan kun mootummaa nagatti amanuu miti. Mootummaa tiyyaan malee tantee hin ta'iniiti. Namoota hedduu waggoota 7-8 kana keessatti namoota caffee keessatti gaafii gaafatan kaachi buuteen dhabame meeqa kamii. Kanaafuu heerri yoo jiraate, seerri yoo jiraate namni gaafii gaafata. Gaafii gaafate san ammoo deebisuu waan hin dandeenyeef deebiin isaanii maali? Rasaasa jechuudha. Nageenyi biyya san keessatti jiraachuu hin dandeettu jechuudha. Kanaafuu mootummaa dimokiraasiitti amanu waan hin taaneef, mootummaa heeraa fi seeraan bulu waan hin taaneef yeroo hedduu xaxaa siyaasaa waan raawwatu malee waan nageenyatti amanu kamiyyuu hin qabdu. Mootummaan empaayeraa gonkumaayyuu nagatti hin amantu. Warreen ammoo fooraa qabsoo keessaa bayanii karaa argiteetti mootummaa kanatti eda'aman, mootummaa kanatti abdii godhatanii yookiin immoo uummata keenya fayyanna jedhanii karaa kanatti deebi'an
ummanni kun kan nagaa argachuu danda'uun abbaan dhugaadhaa dhugaa isaa yoo argate. Akkuma gaanfa Afrikaatitti Oromiyaa yoo nagaa hin taane gonkumaayyuu Itoophiyaan nagaa ta'uu hin dandeessu. Mee asirratti waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo bahe akeeka qaba. Ijoolleen dirree qabsoo keessaa baqatanii galanis mootummaa kanatti dhaqanii harka kennatanis rakkinni isaan dhiibee akka mootummaatti isaan geessu tokko tokko hinuma jira. Isa kana akkatti dubbannus namaan galu oduu fi odeessi jiru garuu ijoolleen dhiibamanii fakkeenyaaf yeroo isaanii guutuu qabsoo kanarratti fixanii dirreedhuma tokkorraa yeroo baay'ee namoonni kumaatamaan birgeediidhaan cibraadhaan ajajoonni yeroo baqatanii too mootummaa kanatti dhaqantu jira. Yeroo achis dhaqanii ajjeefamu. Iddoo biraatiis ni baqatu. Kunaaf har'a mooraa qabsoo otoo hin taane uummanni keenya naannoo Horroo Guduruu aanaalee 6-7 faannoodhaan qabamee jira. Qe'een keenya weeraramee jira. Qe'ee isaan irraa buqqifamanii ajjeefamaa jiru. Qabeenya isaanii saamamaa jiru. Lubbuu isaaniitii badaa jiru. Humni waraana biraa dhufee maqaa itti moggaafatee irra taa'u jira. Dargaggoon kaleessa achii lolanii lolchiisaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo yeroo wal dhabdeen gidduu mooraatti dhalatu harka diinatti dhaqanii kennatu. Bu'aa ba'iin isaan keessa darban sunis galata dhaba. Lubbuu isaanillee olfachuu hin danda'an iddoo sanatti dhaqanii nyaatamu. Maal hireen Oromoo? Maaltu Oromoo kanaan ga'e? Oromoon rakkoo kana keessa ba'uudhaaf maal gochuudha qaba? Kuni gaafii gosa dhumaa haa ta'u. Kanaaf maaliifin kana siin jedha? Waraanni bilisummaa Oromoo ijoollee qaxaleen ijoollummaadha. Amma mucaan yeroo darbe mootummaatti harka kennatee wareegame suni yookaan mootummaan ajjeefte suni harka nagaa dhaqee mootummaatti harka kennate. Wal dhabdee jirurraa kan ka'e. Haati isaallee mucaa kana mootummaan mucaa kee fidi jetteeni mucaa kee of dubaatti si ajjeefna jennaan taa'ee sin hin eegu kan jedhuudhaan of ajjeefte. Qe'een Oromoo halkanii guyyaa gubachaa jira, saamamaa jira. Maali? Kunis akkamittiin sirrachuu danda'a mooraa qabsoo keessa? Rakkoo Oromootti dhufaa jiru Oromoon akkamitti ofirraa ittisa? Diinotatti akka waraanni bilisummaa Oromoo hin deemneef akkamittiin yoo maal ta'edha wanti kun hafuu danda'a? Kanaaf yaada keetiif gorsa qabdu yoo nuu kennite baay'ee gaadha. Fayyaadha. Ayyee galatoomi. Walumaa galattu dhugaadha yeroo mooraa qabsoo takkatti namni yeroo dabalatu kaayoodhaaf qabsootti dabala. Namni argitee gaafa mooraa qabsoo seenu kaayeffatee mooraa qabsoo seenu. Kaayoo san galmaan ga'uu ka dhorku maali yoo ka jennu taate tokko rakkinni mooraa qabsoo keessas jiraachuudha. Dimokiraasiin jiraachuu dhabuun qaamni tokko bakka caaltu wayii filachuutti si geessa jechuudha. Dirqamtee yeroo mooraa qabsoo tana keessaallee akka baatu taatu jechuudha. Kuni heeraa fi seerri naamusaa fi sassakkaan mooraa qabsoo keessatti yoo kan adeemsi walqixxummaadhaa yoo kan hin jiraanne taate mooraa qabsoo tana keessatti illee namni mooraa qabsoo tana keessaa bahee mootummaa silaa uffisuudhaaf kaleessa irratti qabsaa'uudhaaf argitee isuma kanaanuu mormuudhaaf saganteeffatee bahetti wanti isa deebisu tokko rakkoowwan garaagaraa bakka jiru sanitti isa mudatu irraa kan ka'e namoonni mooraa qabsoo keessaa bahuu danda'a. Jaalli jaallummaa
kabajaa fi naamusaa fi sassakkaan wal dhagayuun, waliif ajajamuun, adeemsa deemamu keessatti marii waloo jiraachuun, walqixxummaan jiraachuun, namni mana ho'aa tokko keessaa ba'ee odoo manni ho'aa jechuun ibidda osoo hin taane kabajaa fi naamusni tokko fooraa qabsoo keessa osoo jiru namni jaala isaa irraa tarkaanfatee halagatti hin galu. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa halagaati. Kaleessa diina inni kaati jedhee irratti qabsaa'uudhaaf lubbuu isaa irraa ba'ee fooraa qabsoo seena. Kaleessa lubbuu isaa kan argiteetiin mana ho'aa isaa akka kamittuu jiraachuu danda'u. Jireenya ofii namuuyyuu jireenya mataa ofii namuu oofachuu ni danda'a. Karaa kamiinuu jechuudha. Biyya namaatillee ba'ee jiraachuu danda'a. Biyya keessatti illee mootummaa kanaanuu ajajamee jiraachuu danda'a. Garuu kan ba'e biyyaaf. Gaafa biyyummaan sun dhabamtu hoo fooraa qabsoo keessatti yoo biyyummaan sun dhabamtu yoo wanti bayameef sun akka bayameef sun hin taane kara fooraa qabsoo kana keessaallee harka fudhachuuti. Yeroo tokko tokko warri fooraa qabsoo keessa jiru ajajoonni waraanaa qaamoleen fooraa tana qindeessan mootummaan kun maaliif jibbamee beekuun barbaachisaadha. Mootummaa kanarra maaliif jibbame? Mootummaan kun wanni inni jibbamuuf maali? Diktaaktarummaa fi xiyya haa taatudha. Ummata fedhii ummataa guutuu dhabuu irraa kan ka'e isatti qabsaa'ama. Ammoo warri fooraa qabsoo keessa jirulleen xiyya haa taatu yoo jiraate garaagarummaa mootummichaan hin qabaatu. Amma fakkeenyaaf Wallagga kaaftee jirta. Amma namoota argitee naannolee Wallaggaa kana keessatti maaltu akka deemaa jiru, uummanni maalirra sadarkaa maalii irra akka jiru kaaftee jirta. Waraanni bilisummaa Oromoo mee humni yeroo jalqabaatiif takka jedhee waraanni kun eessatti eegale? Eessarraa eegale? Hooggansi waraanaa eessa jira? Mataan isaa naannoo kana jira jechuudha. Naannoo inni jiru keessatti uummanni inni keessa jiraatu. Uummanni maqaa waraana kanaatiin yeroo dheeraadhaaf osoo Oromoottuu nagaa qabdu dhugaa dubbachuuf yoo taate uummanni Wallaggaa yeroo uummanni Oromoo mootummaa kanaa wajjin hanga tokko nagaa uumee mootummaan kunuu Wallagga yoo dhaqina ajjeesan jedhee uummata Wallaggaa kanatti diroonii roobsaa ture keessatti sababni isaa sababa waraanni bilisummaa Oromoo kun fooraan isaa achi keessa hundee isaa achitti jabeeffatee miila isaa achitti jabeeffateef jecha rakkoon kun marti keessa gahaa ture. Har'a ammoo waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sanayyuu nagaa dhoorgee yookiin ammoo maqaa waliigaltee waraana bilisummaa Oromootiin jechuudhaan fannoon achi keessatti uummata Oromoo sadarkaa hin jirreen uummata Wallaggaa kana dararu jechuun yeroo tokko tokko gaafilee hedduun nu gaafatama. Numa warra qabsoo Oromoo tana hanga dandeettii kennaatiin argiteetiin jaarmayoota garaagaraa irraa tattaaffii fooraa qabsoo tana keessatti hirmaannuuf jecha maal godha? Gaafii adda addaa nu gaafatama. Waraanni kun kaleessa Wallagga keessatti hin bu'uuroo inni erga gaafa argiteetiin bosona bilisoomsine jettanii irraa achi keessatti hin bilisoomne hin uumamne ummatuma Oromoo kana ummatuma Oromoo biraatii miti ummata Wallaggaa kanarraa rakkoo kana hiikuu maaliif dhabame? Waraanni bilisummaa Oromoo gaafiin jettu yeroo hedduu gaafii nama kamirraayyuu gaafiin kun dhiyaatu jechuudha. Har'a garuu hulaanuu yeroo tokko tokko yoo ilaallu hulaayyuu warri banaa jiru isaanii jedhanii gaafii nu gaafatamu jira. Hulama kanayyuu hulama diinaa tanaayyuu qaamni banaa jiru isaanii qaama jedhutu jira. Kana ammoo of ilaaluudhaa qaba jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo dhaabbatee of ilaaluu qaba. Waa'een galiitii waraanaa kanallee dhibbaan dhibbatti namni argitee oluma ka'ee akkanumatti fooraa qabsoo tana keessaa uummata Oromootiif quuxa'ee namni deemeetiin qa'ee mootummaa kanatti deebi'aa jiru. Tokko beela'uudha. Lama tokko argitee uummanni kun waraanni kun beela'uudha. Waraanni kun beela'uudhaaf maaltu bu'uura ta'e? Tarsiimoo riileeshinii hawaasaa fi isaan jidduu jiru jaarmayoota biyyoota alaa keessaa bal'ifachuu dhabu. Hawaasa Oromootii fi uummanni Oromoo hooggansi waraana uummata kanaa hoogganu miidiyaa Oromoo irratti dhiyaatee uummata Oromoo kanaan walitti dhiyaatee deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo humna akka godhatan. Humni qabsoodhaa? Qabsoon tuni qabsoo ofitti hirkannooti jedhama.
Yeroo hedduu abbootiin keenyallee kanuma jedha. Nutillee kanuma jedha. Barruu irratti illee qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoo ofitti hirkannooti. Qabsoo uummata ofiititti hirkattee uummata ofii bilisoomsiti. Qabsoo hirtaatii miti jechuudha. Qabsoo deeggarta biyyoota alaatii fi biyyoota ollaatiin bu'uuramtee miti qabsoon tun. Qabsoo lafaa fi lafee ofiitirra dhaabbattee ofii isiitii ofitti hirkattee saba ofiitti hirkattee saba ofiitiin jiraattee har'a geesse. Sabni isii jiraachise kun isii keessatti rakkachuu hin qabu. Tokko maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin rakkata. Qabsoo Oromoo tana deeggaruufillee ni rakkata yeroo tokko. Qabsooma Oromoo tanayyuu deeggaruuf ni rakkata. Maa yeroo hedduu warri nu deeggaruu barbaadan namoota akkanaarraa yoo namoota akkanaarraa nu deeggarre qabsoo deeggaruun hin danda'amu. Hanga sadarkaa kanatti dubbatamutti dhagaa jirra jechuudha. Hayyee qabsoon tun qabsoo uummata Oromooti. Akkamitti qaama kanaan yoo deeggartan malee qabsoo bilisummaa Oromoo deeggaruu hin dandeettan yeroo jedhamu qabsoon tun ta'u uummataati moo tan namaati? Tan nam tokkeeti moo tan uummataati? Yeroo tokko kunillee ilaalamuu qaba. Wanti garaa jirtu ultee hin jiidhu jetti Oromoon. Garaan maal dubbate hin jedhanii afaan maal dubbate jedhanii jedhu. Namni qabsoo tana geggeessu afaan gaariin afaa gaarii caalaa jedhu. Cichaan waan garaa isaa keessa jiru ani ilaalee arguu hin danda'u. Waan garaa kiyya keessa jiru ati ilaaltee arguu hin dandeessu. Garuu waan ati dubbatte gurri kiyyan dhagaa. Waan ati dubbatte san akka itti hiikkadhutti hiikkadha malee akka ati dubbatte sanitti ani hin hiikkadhu. Beekuu qabda gara. Ani yeroo dubbadhu akka itti ani dubbadhu kana akka itti dubbadhu beeka malee akka itti hiikkattu hin beeku. Hiikni dubbii kiyyaa san uummata Oromoo biratti maalii jechuun barbaachisaadha. Hiikni dubbii ani dubbadhu sun akkamitti hiikkata hawaasni kun. Bara baraan fakkeenyaaf waraana bilisummaa Oromoo kana keessatti rakkoolee guddoo yeroo uummanni argiteetiin duula adda addaa nurratti geggeessu dura dhaabbannaa jechuudha haga danda'an. Garuu wanti kun deeggartoota fooraa qabsoo irraa fageessa. Dinqisiifattoota fageessa. Dinqisiifattoota fageessuun qabsoo tana maal godha? Kophaa hambisa. Qabsoo kophaa hafuun ammoo konkolaataa deezila hin qabne ta'a jechuudha. Konkolaataan tokko deezila malee socho'uu danda'a? Hin danda'u. Qabsoon kan socho'uu ni danda'u bar beenzilli qabsoo Oromoo uummata Oromooti. Dhiiga uummata Oromootiin asii keessa dhiiga uummata Oromootiin duratti deema. Dhiigni uummata Hayyee galatoomi Jaal Ahmad Umar haala gaariidhaan dargaggoo Oromoo qabsaa itti gaafatamaa dhimma jaarmiyaa godina Imoorraayi Jaal Ahmad Umar. Egaa fayyaa ta'ii galatoomii jaala kiyyaa. Egaa sagantaan keenya har'aasuma irratti goolamna. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa sagantaa keenya birootiin nagaa walitti deebinutti fayyaataa ulfaadhaa yaada keessan nu qoodaa miidiyaa keenya subscribe share like nuuf godhaa ulfaadhaa galatooma.